Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galanni waaqaaf haa ta'u isin immoo akkam jirtu naguma keessanii jajjabaattu nageenyi keenya isin haa qaqqabu kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e bakka jirtanitti nagaa keenya isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna egaa nuti jirraa galata waaqayyo egaa dursa jechuudha maal sin gaafachuun barbaade mee qoricha utaaloo yookiin qoricha qufa utaaloo namni hin beekne jiraate qufa isiniin jira qoricha isaa warri beestan keessa na dubbisa isiniin jira maaluf biyya keessatti qoricha bitee dide kanas bitee dide kanas bitee dide kanas go'ee dide bakka hundaanuu dide waan ta'eef qoricha utaaloo namni beektan natti ma doktorri illee kana godhi kana liqimsii kana ugii kana go'e naan jedhe uumana dide وجاك جالس كذا أقوى أنا قابلت ساس قابلت جرمال فوالي فاي ساس إني فاي أنا أنا أجزون ده كاول برا وانولو ففورا كيان تدرب وانته إنك أنا قولي توري بتنجر كيساتين هيلو بالو جرا إني برا موجو جار نالن كبدي سنيرو في أسو بولة كانيرو ما كاته أسو بولة يعني واي كام ganni rooti akkuma beekamu ganniin ka biyya nu galuutti inshallah ihteram gaafa nagaa naaftu isimanna tokkoffaa numa simata ka jolle oromo njiran garuu baay'ee hundi keenya simanna ka ganni teenya nagaa nu galtu egaa waa'ee ganni irratti xiqqoo dubbachuu barbaadetanii innis maal seetanii ganni akkuma beekamu gaa kubsattee turte miidiyaa irratti garuu waan baay'ee jedhamaa tures jedhamaa jiras maaliif ganniin kubsannee lakki ganniin paaspoortii wanna hojjisiisamuu nabameeti birrii paaspoortiitiif jecha ittiin hojjisiisattu barbaaddeeti deetamu sadaqa maalee jedhama sadaqaa kan namaa kennan gargaarsa jechuudha. gargaarsa gaafattee jedhamaa jira dhuguma ganniin nu kubsanne oo jenne dhugaa dubbachuudhaaf kubsattee jirti ishiin paaspoortii akkuma jedhamu paaspoortii ganniin dubbatamee ture paaspoortiin ishii kuma miiciyyoo eenyu akka taate garuu abbaan beekaa maqaa dubbachuu sin barbaannani paaspoortii ishii 8,000 kaffalii paaspoortii siifan hojjisiisaa paaspoortii jettee garuu paaspoortiin ganni saniin olii galan paaspoortii 8,000 maali birrii Dubaay jechuudha diraama 8,000 paaspoortii bitoo eessa jira nagaarame dhugaa dubbachuu paaspoortii kan 8,000 achitti kaffaltu biyyatti galtee suuqii tokko banattee yookiin mana shiroo xiqqoo ishii banattee hojjettuuni 8,000 mun 8,000 birrii minzaarii gisee kanaatti garuu meeqallee akka ta'e beeku garuu miidiyaa irratti dubbataman minzaarii 38 jedhanii baga gammadanii nuufis isinii roobe nuufis intiifa waan ta'eef na kanaaf immoo ganniin akkamitti kana madadaa ta'a birriin ishee akkamitti paaspoortii takkitti 8,000 maal seerriin jiru maalitti nyaata si jamar ganniin paaspoortii Joordaanii yeroo uftutti paaspoortii harkarraa hin qabdu moo akkamitti Dubaay seenuu dandeesse achi akkamitti kaasa silaa seeraan namichi seeraan gaggeesse waan ta'eef innaa kanaaf hundaafiyyuu ganniin kun ulfa jedhame ulfaa sachumatti daawwaddi ulfi immoo akka beekamu biyya arabaatitti hin ba'u maaliif haraam jiranii akka Itoophiyaa keenyatti miti Itoophiyaatti hin ba'a baasu kiniiniyaanis akkamii kiniinii immoo maal faatanii dubartiin ulfaa hin barbaanne waan baay'eetu jira jechuudha garuu achitti haa jiru malee ulfa baasuu hin danda'amu na fakkaate garuu ulfa achitti ba'uu hin danda'amu biyya arabaatitti haraama jedhanii cubbuudha jechuudha keenyas cubbuudha waaqayyoon hin fakkaatu maaliif eenyumtuu amantaan isaa kan ulfa baas jedhee fakkaatu hin jiru waan ta'eef garuu warri achi biyya arabaatitti sirriitti hooggamaa kun immoo baratamne natti fakkaata biyya keenyatti immoo birrii waan ta'e birrii irraa namni hafu hin jiru doktoroonnis birrii irraa nafanii hin baasan jechuudha namnis immoo yoo amman dubbaddu haftu kanaaf dubartoonni nuti keessatti warra dubartoota jechuudha cubbuu garuu qofaaf itti bu'annaa waan hin taane hojjennee kanaaf abeet
maal jechuu barbaadetanii ganniin ulfaachumatti isinii deessi eenyuufis akka ta'e immoo gaafa damtalatte hin barraa hojjumanii kan biraa immoo paaspoortii ganniin kan dhukkubsatte oguma dhukkubsatte dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isiniin jedhe hiriyyaa tiyyatu jira kan ganni wajjin walitti dhufeenya qaba sirriitti innaa paaspoortii hojjisiisatteerti ganni nama gara biyyaatti galuuf hundaaf iyyuu baga gammanne nagaan biyyatti galuufi dhukkubsanne sobdii paaspoortii kan jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf soba kun jechuudha dhukkubsattee jirti ganniin dhukkubsattee mana yaalaa jirta gammaatittu paaspoortii fi miti wanni gargaarsa gaafattee fi paaspoortii fi miti paaspoortii rakkoon qabu barishiin kinuma ijoollee baay'ee kan ala hojjetanii gizee galanitti harka poolisiitti kennamanii guyyaa lama sadii fe'amanii galaa jiran waan ta'eef rakkoon qabu Dubaay akkasii cinqiin qabdu waan ta'eef akka Suudii ammoo kan ji'a baay'ee nama hiwu jechuudha innaa kanaaf ganni nama galuu fi gaamallee asumatti nu deessi rakkoon qabu ulfa erga jedhamtee kan biraa immoo birrii paaspoortii immoo paaspoortiis rakkoon qabu konsolaan hin galche gara biyyaatti erga kubsattee imbaasiin hin galchuu hin danda'a rakkoon qabu paaspoortii garuu ishii fayyada asiis baafachuu hin dandeessi asitti waan na beektan jechuudha paaspoortiin aga waggaa 10 dura waggaa 5 saddeettamaa miti amma mootummaan dabarsee jira waggaa 10 jechuudha tajaajila waggaa 10 kennee jira paaspoortiin duraan waggaa 5 qofa qaba amma waan ta'ee jira garuu birriin isaas akkasumatti jammara amma fi warri paaspoortiin baasaa jiran 1700 baasaa jiru ji'a jaatti namaa kenne ji'a jaatti kennama jechuudha paaspoortiin aga ji'a jaan tura ji'a jaa olis hin ture jechuudha baay'ee ji'a jaatti faa jira innaa kanaafi ganni nagaan nu haaftu hukumni ishii dhuguma sobaanii miti kan gargaarsa gaafatte dhuguma jechuudha baay'ee mana yaalaa turte duraan chaarjarii ta'uuf jiranii operaasyoonii jechuudha chaarjariinis qaamni ishii fudhachuu hin dandeenye jiranii kanaaf ganniin baay'ee turanii irratti eegayi amma tokko wayyoofte jechuudha galata waaqaa itti furee jira kanatti gara biyyaatti galtee duutillee biyya wajjin bareeddii awwaallis biyya wajjin bareedaa waan hunduu biyya wajjin garuu hunduu jechuudha osoo hin taane biyya ofiitti tonna hundumaa warra akkatanillee biyya ofii wajjin hin bareeda waan hundumtuuyyuu biyya ormaatitti ni ulfaata keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf afaan irratti baay'ee ulfaata innaa kanaaf siniin jira ganniin dhukkubsatteeti malee sobaanii miti kan gargaarsa gaafatti paaspoortiidhaafis miti dhukkubsatteeti garuu dhukkuba isheetirraa immoo dandamachaa jirti galata waaqayyoo kana siniin jira egaa inni biraa immoo baay'ee maaliin na gaafataniyyuu koomentii irratti gaaffii na gaafatanii jira egaa gaaffii biraa soo qabaatan koomentii irratti na barreesse siniifan deebisaa rakkoon qabu namni baay'ee kan na gaafate teelegiraam irraa afaan jirtani waa'ee lafa waa'ee mana diggaa kana deebi'ee minaamna isa mugzee biraatti ammoo mucaakkootillee natti kaa jira innaa kanaaf nagaataa viidiyoo keenya sheer laayik godhaa sabskiraayib nu gochuun dagatinaan guddisaa ol guddisnaa harka ol qabannee haa kaanu jabaadhaa isiniin jira kanaaf nagaataa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u baay'ee